Egaa qophiin ogaartii keenyaarraa eegaltee jirti. Qophiin keenya bakka bareedaa kunoo paarkii magaalaa Finfinnee keessatti kunuunfamanii haala bareedaarra jiran keessaa paarkiin Addabaabaayii Gaarments Laaftoo jedhamu. Kuni paarkii tokko paarkii kana keessatti argamuudhaan keessummaa kootiin walii beellamee jira. Kan turtii isin wajjin taasisan Jineenis Waaqooti. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu wajjin turtan affeerraan keenya kabajaa kunooti isin bashannansiisaa isin bohaarsaa tutaa isinis akka nu wajjin turtan gamanuma affeerraa keenya kabajaati aduu qabaa xiqqoo ho'a qaba ani immoo gara keessummaa kiyyaa deema isinis na duuka bu'an affeerraa kun. Ini gobana ilal kore basanana Adiyana me ko ililler mana way sukarna bati Ini gobana ilal kore basanana Adiyana me ko ililler mana way sukarna bati Kangal Ini gobana ilal kore basanana Adiyana me ko ililli irmana way sukarna bati Kangai Aye Fayyada fayyada jirtu fayyada jira kana rabbi waa gunguma de martansa ko ya ililli meira badesa lalte tu garta Sipingo marsa sinna marache shage sinna marache bontu sifna marache sinna marache shage sinna marache bontu sinna marache hubbi shagoye kaisa no galchite garu dubrin jiruga malkona kan taban ani warsi shubbisu jannati narra nalufte Into dhiiraaf dhiirti shaggooyyee walitti taphattu. Shaggooyyee jechuun shaggaa fi shaggeetu hojii taphata. Maqaan isiitu shaggooyyee jedhama. Shaggooyyee. Shaggaa fi shaggeedha. Hayyee. Hojii taphatu. Shaggoota lamaantu waliin taphata. Shaggoota lamaantu waliin taphata. Dhiirti lama walitti hin sirbitu, dhalaan lama walitti hin sirbitu. Way ajaa'iba rabbii. Kanaafii sirraa garagalee. Dunia tete ko mal gololle luku kaningodai simale nanjate malani ye luku kaningodai silemo mal gololle no kada chala mai batulle silemo malani ye amator ballamai kale tindai to ko lalu ko imam to ko me ko imam to ko silite tindu Tukarna batiye tolil kapukoy amarti marani lalle tamarsi sani mele tamarsi sani waya jalatani la tukarna batiye mele tamarsi sani waan bareedaadha egaa baga nagaan bakka kanatti nu argamte shaakisoo jedhanii si waamu anis shaakisoo maaniin si beeka egaa daawwattoonni akkamitti akka si beekan akka feetuu fi eenyu akka taateeti nu baradhumee daawwattoota keenya. Egaa ani shaakisuma awwaliin jaama. Maqaan akkuma maqummaa naan jetteen qaba. Maqaa biraatiin na beekuu danda'a namni garuu maqaan ittiin beekamu maqaan artii irratti ittiin beekamu namoota artineemii qaba. Maqaan artiidhaan ittiin beekamu maqaa shaakisoo awwal jaama. Maalirratti si beey maqaan akkana? Artuma keessatti istuudiyoo mannaa bee maqachi. Achi fidadheen dhufne. Istuudiyoo keessatti naa bee. Istuudiyoo keessatti naayyaamu jalqabanii jechuun bakkaan irraa dhufee fi bakka itti guddadhee irraa dhufe sanarraa ka'eetuma naayyaamu jalqaba. Bakka irraa dhuftee fi shaakisoo utuma siin jedhan shaakistee. Achumaan ajaa'iba rabbi. Jaalattee? Bareedaadha. Shaakisoo jechuunis dhangala'aa bishaaniiti sagalee bishaaniiti. Akkasii. Sagalee shaa jettu sagalee dhangalaatu sagaleen xiyyaas akkasuma jeetii yaada. Abu seenaa kanas hin beeknu beek. Kanaa wajjin wal qabatee. Shaakisummaan kuni maal akka ta'e hin beeknu. Shaakisa jechuun sagalee gooha bishaanii ni beektan. Sagalee dambalii bishaanii irraa.
Shaajaa bishaan hoggaa sagalee bishaaniitti shaakkisa jechuun baalli ni shaakamsa. Baalli hoggaa keessa deemu ni shaakamsa. Bishaan ammoo ni shaakkisa sagalee bishaaniitti shaakkisoo kanaan jaanis achumaan hin fudhadheenis maqaa. Weelleen sagalee kan kee keessaa baatu baay'een isaa gara baha Oromiyaa gara Harargee kana nu geessiti. Baay'een isee loqonni keetis dubbiin keetis akkas fakkaata. Eessaa shaakkiftee achi baate ati? Shaakkisoon biyyaan hedduu jaaladha. Biyyaan itti guddadhe. Dhaloonni kiyya Harargee ta'us Oromiyaadha hundinuu shaakkisoo garuu ittiin guddadhe. Afaan loqota kaniin baree Harargeettiin afaan hiikkadhee. Maatiinis jiraachuu mala. Maatiinis guddina maatii keessattis isaan caalaa Finfinnee kana keessan ture ammaas. Loqonni kiyya garuu jijjiiramuu hin dandeenya kanuma. Kanumaan dhaladhee maatii keessatti ittiin guddadhe santu. Baga ta'e. Harargee dhalatee shaakkisootti turtee immoo Finfinnee guddatte. Turtii barnootaa kanaa wal qabatee waan naa kaaftu jiraata. Harargeettiin dhaladhee umrii kiyya waggaa 7 gara Baalee gallee maatiin gara Baalee galanii Baalee irraa immoo gara Gujiitti nuun galanii Gujiittiin guddadhee achumattiin baradhesi achirraa immoo Finfinnee tanaan dhufee jechuudha. Finfinnee ammallee maatimatu ka'ee dhufe moo? Maatiin hin kaane. Artumaan hin fidanii asin nagatanii deeman. Artiidhaaf na kennanii deeman. Finfinneen teenya innee fagoorraa yannaa mire. Keessatti aan lakkee keessuma taa'eetiin teenya jaajeetiin didee. Inni bareeffattallee inni tolfattallee waan namni gaa mana keessa jirtu mana alaa teessee xiyyeettuu fi manni ati keessa teessee xiyyeettus garaagarummaa qabaata. Akka ilaalcha xiyyaatti wali. Ajaa'iba rabbi. Mee sirboota gara dhumaa kanarratti hojjette keessa sirboota nama wajjin illee kan hojjette jiraame mee mata duree isaa maalidha eenyu fa'a wajjin hojjette? Gara xumuraatti irra sirbinni ani waggaa tokko dura hojjedhee gaddise. Faaxee Anniyyaati wajjin sirnooyyeedha. Maal jechuudha? Sirba aadaati. Shaggooyyee tan akka gaariitti aadaa kan ibsuu danda'u. Akka gaariitti aadaa waa hundaa achi keessatti mul'atti. Isiinis paartii isiit irratti waan dubartiin gootu godhaatee jira mul'atte. Anis waan dhiirti hojjettu hojjechaatiin mul'adhe. Kiliippiin sun akkaataa hawaasa jireenya hawaasa dhiiraaf dubartii shamarree takka Harargee takkaa fi shamarree dhiiraa takka Harargeedha. Akkaataa hojumaata isaanii ga'ee hojumaata isaanii hunda of keessaa qaba sirbichi. Meerraa naa jettaa xiqqoo. Wainano ye anano ye Nina da jari da kaye Sirpina rabasi le Asirno ye Ungesi tiya kaisan se Ise tu serka food hada kaisan se nu Waruji warin tagal gala Ngomarsi na farse menati itala Dadari Dadarda waru lafa Garansi walbare Aminga wale rafa Hayye mee sirba kana ka'umsi isaa aadaadha. Aadaa Harargee keessattuu ga'ee shamarranii fi dardarranii kan sirriitti agarsiisudha. Yeroo akkam akkamii sirbama sirbichi? Yeroo hunda sirbamuu danda'a garuu shaggooyyeen baay'inaan dur dhokataniitti sirba waan ta'eef jecha halkan sirbame yookaan gara sa'aatii namnuutu gara kararraa gaggalu ni jiraan. Gara hirribaas haa ta'u gara manaas namni gara manaatti halkanis ni sirbama sa'aatii namni kararraa galu sa'aatii namni kararraa galu jechuun sa'aatii 10 booda ta'uu danda'a guyyumaa. Eega namni hojii isaa fixate booda gara sirbaatti deema namni hojii dhiisee gara sirbaan deema hojii hojjeteeti gara sirbaatti deema waan ta'eef jecha akkasitti sirbama. Kuni garuu as keessatti nuti haa ibsuu barbaanne aaduma hojimaata sanuu ga'een aniniin jaa isin na jalaa qabdii wal jalaa qabaa deemnaa miti achitti isin dubartiin takka mana keessatti maal hojjetti dhiirri tokko alaa maal hojjeta kana agarsiisuu barbaanneeti waliif fiduu barbaanneeti. Egaa kabajamtoota daawwattoota akkuma argaa jirtanii Shaakkisoo Awwal gaa sirboota baay'ee qabaa sirba takka lama irraa isinii tuquu yaallee jirra amma immoo bakkichi baay'ee namatti tola waan ta'eef deddeemaa isin wajjin bohaaraa kan itti fuufnu ta'a isinis nu wajjin akka itti fuuftan affeerraa keenya akkuma jirutti sosocho'aa haa taphannu miti. Bakka kana keenyu? Ni dandeenya. Achumaan immoo gaafii sirba kan kee tokko keessatti dhaga'ee takkaa jira. Naan gallee naaf. Maqaa masoo haa ta'u maqaa jaalalaa maqaa jajuu ta'uu danda'a. Sukkaar nabaatiyyee waan jedhamu tokko jira. Sukkaar nabaatiyyee maali? Mee taa'e hobba'e asuma taa'e asuma bira teenyu. Teenyaa soyina. Teenyaa soyina. Mee akkasitti teenya bakki bareedaadha bare. Inta. Nama tola. Ililliin turis ni bareeddi. Ilillii tanas naa kaafta baay'ee. Aduun kun na jabaachuu jira anis kaawwadhu waan hin kaawwadha. Namni ija nu argaa jiru har'a sababa aduu keessa jirruuf akka ta'e daawwattoonni keenya nu hubatu. Hayyee mee sukkaar nabaatiyyee irraa naa ka'e. Sukkaar nabaatiyyee jechuun dubartii bareeddu takka ni beektaa? Jaalala dubartii bareeddu takka ni beektaa? Mi'aa waan jaalala dubartii sani bareeddu saniif qabdu intala dubaraa bareeddu jaalatu takkaaf
mi'aa isiidhaaf hawwitu sukkaara nabaatii jechuun nyaata mi'aawaa jira akkasitti dalagama. Nyaata mi'aawaan kun sukkaara irraa dalagama. Sukkaaraa fi waan akkas akkasii akka nyaata akka halawaa, akka baqlaawaa, muxabbaqaa waan akkasiiti. Mushabbaqi dhuma muxabbaqi. Muxabbaq kunis ni jira. Sukkaara nabaatiin kun nyaata akkasiitina ni mi'aawa. Nyaata mi'aawaadha. Nyaata hedduu mi'aawu. Jaalalasan mi'aa jaalalasanii ibsachuu barbaadeeti. Afaan keessatti afoolatu jira, jechamatu jira. Jechamni bakka baay'eetti hin beekamne aartiitu beeksisa. Sukkaara nabaatu waan jedhamu kana nuti hin beeknu. Amma mushabbaq illee namni baay'een hin beeku. Halawaa namni baay'een hin beeku. Nama gara bahaa kana dhaqee beekuu fi gadhaa garasii qaba. Daandii garasii kana deddeemutu beeka. So aartiin waan akkasii illee barsiisa. Mi'ooyituu akkasii jechuu keessa. Mi'ooyituu akka sukkaara nabaatti jechuudha. Garii nama jaalala gaafa ittiin ibsu damma ulalaa jedhu shonkoora alaallee hin beeku. Alaallee hin jaada. Kan fakkeenyaaf suutee barreentoo fa'a. Shantala yaa shonkoora ala ijji kee baduu didee na dura ijji kee. Loo shantala. Yaa shonkoora ala. Loosha jechuun dhaabbii ishee. Dhaabbii ishee. Kan ibsee keeti yaa shonkoora alaa jedha. Shonkoora mi'aa isii. Dhaabbii fi mi'aa wal keessatti nutti agarsiisee. Kanaafuu waan akkasii agarsiisa. Sukkaara nabaatiinis akkasuma waanuma mi'aa jaalalasanii agarsiisuu danda'u. Faaruudhaa fi mi'aa isiidhaa walirratti qabsiistee fakkeenya godhadhee ibsuu barbaadeeti. Bakki nuti teenye kanarree ilillii jira. Ilillii rummaanaa jette. Achi keessatti ilillii rummaanaa jette. Jecha tokko na hiisisuu danda'a. Anatu hin beekne. Ani hin beeku yoo ta'e daawwataanis akka hubatuu fi waanuma beeku irraa si gaafata. Rummaana jechuun mukuma firuutidha. Muka firuutidha. Firuutii rummaana jedhamu jira kan nyaatamu. Muduraan kun hedduu akkuma warra akka burtukaanaatti dhalu. Akkuma burtukaanaa firii qaba. Firii qabaa ni dhala. Ililliin isaanii bareeddi. Firiin isaanii mi'ooyti. Mi'aa irrattis dawummaa qabdi. Firiin rummaanaa jechuudha. Faaruu keessatti ilillii rummaanaa, ilillii abraashaa, ilillii maawardii gosoota ililliiti. Faaruu keessatti ni fayyadama. Ilillii hadaa jedhamee jira. Adee ababaa kan jarri jedhamu kun ilillii hadaa jedhamee jira. Ililliin adda addaa ni jirti. Ilillii keessaa immoo ilillii bareedduu jira mire namuu filannoo qaba. Filannoo ifiif qabu san ilillii san bakka buufatee intalas akkasumatti filannoo keetiin jaalatta. Namni siif fileetii miti. Bareedduun namni siif filu siif bareedduu ta'uu dhabuu dandeessi. Gurraatti natti jaalatte garuu siif bareedduu hunda caaltu ta'a. Filannoon ililliitis akkasumatti nama hundarratti garaagarummaa qabdi. Akkasumattiin ilillii rumaanaa san hoggaa faarsitu faaruudhaaf bareedina isiitii wajjin wal fakkeessitee ittiin fayyadamtu jechuudha. Akkasitti itti fayyadamne. Shaakkisoon Harargeetti haa dhalatu Baalee keessaan achi Gujitti haa ce'u Finfinnee keessa haa jiraatu malee akkaataa dhimmi aartii itti dhufe laga wayii qabaami. Karaan gara aartii kana si fide maal fakkaata? Maaltu immoo fakkeenya sii ta'ee achi keessatti agarra akka itti ciccitu taasise. Hoggaa takka beektaa namni kun adeemsa dheeraa keessatti dhufa. An artii keessumatti dhif arge yookaan osoon wallisaa wayii jala deemuutiin artiitti dhufe siin jechuun danda'u. Wallisaa argeen beeku gaafaan artii gaafaan yedala hojjedhu gaafaan walloo hojjedhee sirboota qopheeffadhee sirboota kiyya qabadhee gara magaalaa Finfinnee kanatti dhufu. Wallisaa tokko hin beeku. Wallisaan kana san dura fakkeenya godhadhee beekus hin jiru. Wallisaan dura hoggaan yaadnu beeyte waan akkasumatti normaal bakkuma hundatti argitu natti hin fakkaatu. Kaasituma keessatti hin dhagaa waan akkasiin nama keessatti agartus natti hin fakkaatu. Argeetis hin beeku. Garuu immoo bakka sanniin dhaqaa niin ta'a jeetii yaadaa ture. Yeroo ofumaan artii keessa seenuun jalqabe sirboota baay'een jaaladhaan. Sirba hedduun jaaladha. Ijoollummarraa eegale. Ijoollummarraa sirba hedduun jaaladha. Sirba hedduun dhaggeeffadha ammas. Hoggaan dhaggeeffadhus niin qabadha baay'een qabadha. Ishee qabatte moo hin jette? Isin qabadhu sirba yeroo tokkoon dhaggeeffadha yeroo lammataa waliin sirba. Sirbuma haaromni yoo dhufee har'aan tana keessa kaa'amee baname hawwii guddaadhaan hin dhaggeeffadhu. Qalbii kanneefiitiin jechoota isaa tokko dhaggeeffadhu. Walii hoggaa inni xumure yeroo lammataa hoggaa irra deebisanii banan sirba sanii ani wajjin hin jaa. Fedhii jaalalaan artiidhaaf qaburraa kaka'e jechuudha. Mee kaasetti bara kaasetti barrisu. Kaasetta akka namni micciiranii dhadhawanii martee irra geeffattee sirba barbaaddu teephee isa kaatu sadi. Oguun jedhu. Jibrii nyaata fa'a. Nyaata. Akkasitti kaasetti irraa dhageesse isa wajjin sirboota jette keessaa baay'eetu jiraachuu mala kan yaadatu tokko na yaadachiisa. Ilillii abraashaa yaata haroo haraa masnoo qarreerra. Ilillii abraashaa yaata haroo haraa masnoo qarreerra. Tabbishaan qarqaraa urgoofte qabsiifte namuu waraara.
urgoyte qabsiifte namuu haraaraa jaa. Mama Sheekaati. Sirba Mama Sheekaati. Mama Sheekaa. Ayaa aboo akka. Warra yaadadhu keessa. Kadir Said faadha. Maal jedha? Sirboota Kadir Said faadha. Kadir Said. Maafte yaadde nin dhufaadha na ballamte qalbii too fannifte maali maaltu si harkate wayi. Sirboota kana fa'aa Aadam Haaruun akkasumatti sirboota hedduu jira. Sagalee kee irratti jarri kun dhiibbaa waan qabanii natti fakkaata. Akka kiyyatti sagaleen halluu qaba. Halluu qaba. Halluun kee gara namoota garasii naarkaa maqeera kan inni sirriitti waan dhaggeeffattuuf immoo aadaam akkasiitu jira. Dhuguma lakkiin hin jaaladhan hin dhaggeeffadhas. Hayyee. Namni waan dhaggeeffatu ta'a. Waan argu fakkaata. Namni waanuma argu fakkaata. Hayyee. Yoo cimaa dhaggeeffatte atis cimma taata. Yoo bakka cimaa oolte atis nama guddaa taata. Bakkuma ooltu fakkaata. Baay'ee waan hin jaaladha garuu waan dhiibbaa sana irratti uume jee yaadu. Halluu sana amma siif gala. Bareedaadha baga qabaata. Siif gala. Halluun san bareedaadha. Halluun hedduu jaaladhu ani. Ni qabdu hogganaan jettu ani hedduu nin gammadee jechuu barbaadeetti si galee. Hayyee mee gaafa jalqabdu aartii kanatti karaa kamiinuu seeni jalqaba gaafni ati waltajjitti achi baate yookiin ammoo gaafni ati istuudiyoo ol seentee sagalee kee dhageesse sirba kamiin dhageessee waan akkamiitu si dhagaa? Gaafan dura sagalee tiyya dhagawani istuudiyoomatti hin dhage akkasuma kiiboordumaan taphachaa inni daayirektii nuti waan teekinooloojii kana yeroo san hin beeknu mire riitimaa fi baarii kana keessaan bahu hoggaan sirbooni yedaloota kiyya dalagadheetumaan fide sirbuudhaaf hoggaan istuudiyoo dhaqu sirboota sirbuu barbaadu san naa jee niin jee abbaan kiyyas na bira taa'a. Abbuma keetu qabatee si geesse. Abbuma kiyyaan na fide xiqqaan ture yeroo san waan barbaadu hunda wareegama barbaachisu hunda kafaleetti waan qabus baasee itti fixatee na fidee dhufe sin godha jee ati fedhii san qabannaan ni wallisaas ni taataa ni wallistas naan jee an kana duras wallisaan garuu akkuma namaa kanaa hin jaani beekta an Aadam inni daldalaadha. An Aadam Haaruun faas argeetiin beekaa Kadir Said faas argeetiin beekaa jaa inni nama daldalaaf qaamaan argeetiin beekaa akkuma namaa kanatti deemanii naan jaa annatti hin fakkaatu ture waan ta'eef jecha atis ni taataa jaa gaaf tokko beekte. Akka namaa miila lamaan deemu. Akkasuma garuu hin jaane akkasuma si hojii haasoon jaa nama hojii haasooni ni dubbista si hojii haasooni naa sirbi yootten siif jaa jaa sirbasa. So akkasitti dhufee inni na bira taa'a sirba jee himee naan jee qindeessan. Ninja inni kiiboordiidhaa fi teeppii wal qabsiiseeti. Sagaleen anjoo kana muuziqaa naadhaa calliseetuma yedala kiyya jala deema. Anis meejaraaf maal keessaan bahu keessumaan deema. Muuziquma callisee naadhaa bakka inni itti cufu an calliseetiin sagalee tiyyaan seena. An shaakalchiisu jiran see waraabu jira. Waraabee fixeetti deebisee kaasituma san keessa kaayinu dhageesse. Kaasetti irratti waraabu? Abbaan kiyyas taa'ee dhaga'u jira. Kun siinaan jee kun mucaa kiyyaa jeen jennaani. Sagaleen kun ammoo mucuma kiyyaa jeen jennaan kana booda wallisaadhaan inni si dhiiseetiin deemaa jabeessii guddisii bakka guddaan naa ga'ee jeenitti. Isumatti si kennee deema. Isumaatu na kennee deema. Abbaan kee garuu hammam nama hubate taanaan akkas ta'e mee abbaan kee natti himi abbaa waa'ee abbaa keetii natti himi aartii wajjin immoo hariiroo inni qabullee achumaan naa kaasa. Qotee bulaadha. Qonnaan cinaatti immoo magaalaa wajjinis wal beeka. Daldalas dire dhawaanii deddeebi'a. Meeshaa achirraa fida gaafa biyya jirru jechuudha gaafa Harargee osuma biyya jirru. Nuti baadiyyaa jiraanna inni magaalaa sin dhaqaa dire dhawaa faa dhaqeetti meeshaa achirraa fida achitti namoota kana hunda arganne. Keessatti daldala teeppiidhaa fi kaasita kana daldalanii. Kaasitaaf teeppii kana daldala. Maarree aartii guddaadhaaf. Kana keessa jira. Teeppii hawaasatti gadi buusee beeksisa. Teeppiin bitee fidee immoo namootatti gurguraa. Akkas jechuun aartii beeksisaa ture. Bara teeppii yoggaa nama teeppii qabuuf namni hundi ooleefiiti. Gaafa isa jechuudha namni teeppii yoggaa abbaa kiyyaa teeppii qaba. Dargaggeessi biyyaa kun dhufeeti ooyiruu isaa oolee qotee fi fixee galgala teeppii isaatiin taphataa buluudhaaf. Bara akkasitti yeroo sun jechuudha. Abbaa kiyya qofaa bitan namoota akkasitti teeppii qaban hundaaf ni oolan yeroo sanitti. Ifin keessa dabree kaasita jaalattu ati bitattee keessa kaattee deemta. Teeppiin qabdu garuu. Kaasita jaalattu bittee keessa kaattee deemta. Intala jaalattu qabda. Intala jaalattu saniif sirba ati ka jaalattu tokko jira. Kaasita tokko keessa. Isa bantaaf. Yookaan maqaa isii qaba sirbichi. Yookaan maqaa isii qaba yookiin qaayidaa isiitti. Yookaan haala isii jaalalaati isiidhaaf qabdu san sirriitti kasii ibsu. Yookaan kafaaruu ati isii faarsuu barbaaddu san sirriitti isii faarsu tokko jirata. Kaasita san deemtee magaalaa dhayitee bitattee keessa kaattee deemta. Nama teeppii qabu san biroo gaafa dhayitu anis isiinis ni dhufti hojii taphatanii bira. Sirba san fuutee martee irra geessa tilmaamaan beeka namni kirrii kana hoggaan hagana mare bakka kanarra sirbi kun achirraa ka'aa jee beeka tilmaamaan jechuudha. Isaanis xiqqoof duuba naa deebisa. Sirba kiyya san keessa naa kaa'attee keessi kaa hojii taphattan namni hundi ni taphata.
arra memory ta'e namni hundi mobaayila keessaa qaba dhaggeeffachuun akka gaafasitti illee irraan tanawaan jiru irratti hin fakkaatu I don't know ati kaasetti dhuunfaa kiisii qabattee deemte wayii qabdaa gaafas kaasitaan dhuunfa qabadhee deemuun hin qaba ayyee jechuun an teeppis ni qabna nuti mana keessas garuu kati filattu jira ni jira sirbaan ni jaaladhu jira ayyee mee kaasitaan ni kaasetti sana jaaladhu yaadachi kaasita Kadir Martuuti namootan argaa ture waa saniif hin beekuu dandeessan ayyee malee gaafa sana hin taphadhuun ture mee sirba Kadir Martuu illee beekamaadha afaan afoola qabsoo kan irratti Kadir Martuu waan baay'ee hojii mee achi keessaa tiraakiin ati imaanan jaaladha hedduu imaanee yaa rabbi yaa goytaafoo sitti imaanaa miti yoonan jaallu sanii narraan arginamtuuni si jabalaa faanii dhabuun tahuu ijatiyaa miti yoonii anaafi uumte ishiif na uumte gargar nun baasin namni jaalasa kana hedduun jaaladha boo anis hin jaalladha jettee yaadadha argite akkamiin na laata atuun yaadatte sirriitti atuun wallista akkamitti kaagaa agarraa wallisitti gaafa Finfinnee dhufte hoo sirbi mata dureen ati kaaseettatti waraabee qindeessichi si dhageessise sun maali sirbi jalqabaa hankee sun sirbi jalqabaa kan waraabamee dhagahame jechuudha naasirra wallaalee jaalalaan sirakkee allaga jaalala yoomiin bu'ee harkee mataan itti lixxee qofleensiin taphadhaa harkana qab jetta taa'ees daawwadhaa anumaa si jettee si garaamatee fedhiitee bareedu irra dhaabbateetti osoot na jaalattu si gubbaan darbeetti kan biraa laalladhee if jalatteetti bareeda madaalti kakkaatiin murtooyis qalbiin kan tootolis garmalee hamilee dheeratti harkachuu dandeessu irraan kuttee taan jala ceeti yeroo sanitti sirbuma kiyya kan inni yadaloo suuf suma barreesse anumaa dalagee anumaa barreesse hawwii jaalala kana keessatti hawwii wayitii jira beekta waan kana beeytee dalee deemuun jette hin beeku hangasuun dawwachuu dhiisuu dandeessa akkamitti kan dalagee hin beeku garuu arra hoggaan dhageewu waan achi booda argee turre hedduudha waan sirba kana keessa jiru waan san dura hin beekne saniin san booda arge kana jechuun maal jechuudha ati intala wayii jaalatta intalti wayii si jaalatti intalti si jaalattu tun jaalala si ibsuu feeti ati immoo isiin dhageessu ta wayii takka jaalatta ta ati jaalattu sun ammoo ka biraa tokko jaalatti sigale taan jala ceetuun taan jala ceetu sirbiriin an jalqaba stuudiyootti sagalee waraabee sagaleetii jalqaba if dhagee lakkee albama guutuu ture sirbiin an jalqaba seenes kanaa kaniin sagaleetii jalqaba dhageessu kana ture kiliippiin hojjetamee fi achi booda hin hojjetame sirboonni albamiin guutuun hin hojjetame albamni guutuu hin dalagamne dhugaayetta 99 gadhiifame albamni kuni maali mata dureen albamicha mata dureen albamicha an rafeetuun buluu yaada keetu na cinqaa yaada keetiin rakkamuu an hin bitannee maallaqaan faayo koonna laalikaa gaafniin jalqabaa an sirraa qabamee gaafa waliin taphannu waliin mammaramne
daguttiin jaalalaan onneetoo saamamee osoon waa'ee kee yaadu hangachiisuun shilimsu ergasii eegalee hiriyaatoo ansi dhabuun obsu ergasii eegalee faayatoo ansi dhabuun obsu. Kana ture albamni. Maarree maafiitti kiliippii hojjettee sirba kana haadessitee waan keessa hanqatetti guutuu dadhabe. Amma carraa bal'aa qabnaa, yeroos bal'aa qabnaa, ogeeyyiis hedduu qabnaa ni dalayna kana booda. Dalaguudhaafis abdiin qabaa, qophiin qabas. Waan gaarii waaqi si haa gargaaru sosochoonu. Ni dandeenya. Bakki kun aduun akka nutti nammaanne immoo sosocho'aa bakka gara dhumaa jala fidaa jirraa gaagaafiiwwan muraasa tunaafe egaa shaakkisoon waan baay'ee nutti himaa jira ittiin bohaartanii ittiin bashannanaa jirtanii abdiin keenya guddaadha ammas nu wajjin tura affeerraa keenya kabajaati. Hiyyaadha. Yeroo sani artii kana keessatti wanti ture jaalaluma artiitii fi qabsoo gartee karaa afaanii fi karaa artii kanaan godhamu wanni godhuu ture qabsoon ture yeroo sanitti jechuudha. Gara biizinasaatti heddumminni keessattuu artiin afaan Oromoodhaa gara biizinasaatti hin deebine turte. Sababni isaatis afaan kun ifiifuu qabsoorra jira malee nama gattaa'etu biizinasa dalagataa miti. Namni fiigaa dhokataa achi gola seenaa sirba tokko sirbiteetti dhokattee galata isaati amma haga tokko jijjiirama arguu jirra. Artuma hojjennu kanarratti jijjiirama arguu jirra amma. Tokkoffaa artiin jabaachaa jirti. Wanni fiigaa dalayduu fi wanni surreen fiigaa hidhatan fiigaan namarraa buuti jedhan wanti ati tasgabbooftee hojjettu jijjiiruu danda'a. Jijjiiramni kun ammoo yoo asiin itti fufe jechuun jijjiiramni artii irratti artistoonni dhiibbaan artiin arraanta artistiin arraanta na godhaa jiru kun yoo itti fufe jijjiirama guddaa biizinasatti illee boru artistiidhaaf jijjiiramuu danda'u ta'uu danda'a jeetii yaada irratti immoo dabalataan gaa ati jinenus gaafii hedduu na gaafachuu jirta haga ammaan tanaatti jinenus hoggaa ati naan jettu jalqabuma kan inni tole jeesi bira dhufee waan si gaafachuuf hin dhufee ture. Anamu ammoo situ gaazite. Anaaf si gaafachuu barbaadee ture. Maaliif artii keessa akka jirtu niin beeka oduu wayitiin hin qaba gurra keessaa artii irrattis akka barsiisaa turte waan hin dhagee jira. Akkana. Waan barnootaan ati qabdu irratti artiin teenya irraan tana jirtu tuni osoo barnootaan deeggaramte sadarkaa kam akka deemuu dandeessu tilmaamuu ni danda'ama. So waan karatti ati yuunivarsiitii barsiisaa turte. Yuunivarsiitii kam akka ta'e illee kan tuquu baadu sansiitu nu hima. Gara barnootaatiin wanti kun osoo deeggarame maal ta'a jettee yaadda wanni kanarratti dalagamuu qabu maal ta'uu qaba jettee yaadda kanarratti na caalaasiitu muuxannoo qaba waan ta'eef barsiisaas turte. Anamma gaheen koo gaazexeessummaa irraa gara keessummaatti naannee jira. Gaazexeessaan isa kana artistoota dhiyeessu keessa gaazexeessaa namni natti ta'e si'i. Kana deebisuun dirqama natta. Ani aartii kanarratti waggaa 12 ol yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa ture. Milkii akki ta'e tokko maalidha? Naannoo Oromiyaa keessa jira. Naannoo Oromiyaa keessatti immoo aartii yeroo jalqabaatti yuunivarsiitiin bane isa. Yuunivarsiitiin muuziqaan digiriidhaan haa kennamu, tiyaatiriin, visual art kan jennu ogummaan bobbocaa fakkii kuni yuunivarsiitii yeroo jalqabaaf keessatti kennamuu jalqabeedha akka Oromiyaatti jechuudha akka naannoo Oromiyaatti. Achi booda Naqamtee jira, Dambidoolloon jira, Bulee Horaanis banee hojjechaa jiru amma warri kun. Amma yuunivarsiitiin Dirree Dhawaatis akka mana barnoota muuziqaa banuu jiru quba qaba. Egaa meeshaa muuziqaa ani baradhe tiraampet jedhamti. Achi piyaanoodha. Meeshaa muuziqaa aadaa kan akka kiraaraa fi akkasuma masiinqoo akkasuma ulullees hin taphanna. Gara gaafii kan kee ijootti gaafa deebu artistiin keenya weellistoonni keenya baay'ee hojjechaa jiru dhama'aa jiru. Dhamaatiin isaanii kun garuu fedhii fi jaalala aartii fi aadaa isaaniitiif qaban irraa ka'uudhaan tokko san lammaffaa immoo kennaa ganama waaqni isaanii kenne uumamaan isaanii kenne aadaa keessatti shaakalatan irraa ka'uudhaan akkas godhan. Kanarratti xiqqashuu saayinsiituutti dabalanii artistoonni keenya ga'umsa qabaatu dhuguma artistii ta'u. Utuu xiqqoo iskeelii baran, utuu xiqqoo reenjii isaanii baran, utuu akka itti eksarsaayis godhan baranii kana caala hojjetu. Numarraa jalqabee akka artistiin kun artistiinis ifii guddatee biyyattiifuu akka galii ta'uu danda'utti sadarkaa Afrikaa miti sadarkaa addunyaatti akka irratti dalagamu gara kiyyaan asiin asumaan ergaan dabarsuun barbaada qaamni dhimmi ilaallatu hundaaf jechuudha. Ani haganan jedha yoo tanarra jedhe ani gaazexeessummaa koo dhiisee keessummaa ta'uu kooti aartii marra jira jechuufis. Hedduu galatoomaa jabaadha. Amma gaafii kiyyatti deebu. Fidee biyaa. Hayyee hojii meeqa hojjette hawaasa biraan kan geette meeqa kan si harka jiru? Hojiileen hojjedhe hojii hedduudha. Akkasuma kan harka jirantu caalaga waan dabrerra kan dhufuutu caalaa
Wanna keessa jirutu caala baasuuf illee wanti na keessa jiru sedduudha harka keessa jiran sedduudha haga ammaan tanatti waliin hojjedhee ani qilleensa irraa qabu sirboota hedduudha sirboota 30 gara 40tti dhiyaatan ammallee immoo haganaaf dalagamee immoo ganaa harka keessa irra jiru sanii olii kan xumuramaa jiru san immoo hogguma xumurree gad baanu waliin lakkooyna. Waan bareeda kophaan hojjetamu hojiin aartii aartii isa group work jetti jarri faranjiidha. Namoonni as keessatti qooda gurguddaa qaban obbo Awwal Guutamaa nama gahee guddaa qabu an akka kiyyatti hedduu si galateeffannaa isa harkisee anuma fuudhee eega si gumaachuu waan guddaa mire. Kanaafin galatoomi jenna mee namoota akkasii galateeffattu maqaa isaanii tuqamuu qabu hojii. Namoota akkasii galateeffachuu qabu keessa namoota jalqaba waan san keessa dhiibanii na baasanii sadarkaan gartee waan kana hojii hagaan hojii tana uummatatti as baasutti na cinaa dhaabbatanii bu'aa bahii san keessa na baasan keessaa tokko. Waltajjii irratti illee sirbitaami. Waltajjiiwwan adda addaa irratti hogguu sirbitu yeroo tokko sirba hankeetiin alallee yeroo itti sirbitutu jira. Mee sirba sanniin keessaa tokko na affeere qophii bashannanaati. Sirbootaan waltajjii irratti sirbu keessa yeroo baay'ee waltajjii irratti ni sirba. Michuu baay'een qaba lixa biiftuun irraa dhaamsa koo ga'inni Oromoota maraa yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa rakkadduutti gorii na jiina dara karrayyuu jalqabii shawaa waliin gahii gara walloos gorii kamiseen fullayi murmurgamaa cahii bayii waan baraatti. Gimbiif dambi dollu gidaamiif najjootti qunnamuudhaan fedhee oduu isaanii dhabee adaraa kee abbee sirboota kana faa. Adam Haru. Osoo na jaalatte waa dirren dandeeftu of wajjin na fuute deemta bikka feetu. Osoo na jaalatte waa dirren dandeeftu takkittiito of wajjin na fuute deemta bikka feetu. Of duraan adabuu lubbuun tee na eeyyamtu of duraan adabuu lubbuun tee na eeyyamtu bikkaanan hin jirre takka oolte bultu bikkaanan hin jirre takka oolte bultu. Adnaan Muhammad. Adnaan Muhammad. Aartii kana keessatti gumaachi ati qabdu karoorri ati qabdu maal fakkaata? Dhugumatti abjuullee fakkaatu ani sadarkaa aartii Oromoodhaa osoo Ali Birraan hin jiraanne aartiin Oromoodhaa irraan tana. I don't know wabii qabdi jee yaadu maal waan ta'eef Ali Birraan sadarkaa kanatti kadalage tokko kennaa uumamaan rabbiin isaaf kenne san irratti dabalatee artistoonni hedduu jira ka isaa wanniin keessaa kaaseef maaliif kennaa uumamaan rabbiin isaaf kenne san irratti dabalateeti barnoota sadarkaa biyyattiitti miti sadarkaa Afrikaatti nama badhaasa fudhachuu danda'e sadarkaa addunyaatti nama badhaasa fudhachuu danda'e Ali Birraan si galee sadarkaa sanitti artiin teenya akka deemtuuf waan hin danda'u gartee itti tarkaanfachuun barbaada hawwiin tiyya sani. Osoo danda'e sadarkaa sanitti ol tuqeanis sadarkaa inni itti fannisisan illee gahuu baadhu haga tokko jalatti osoo ol siqee natti tola hedduu barnumsaan deeggaruun barbaada yoo carraan sun nuuf baname akkuma reefun tana qaamni dhimmi ilaallatu sadarkaa kana haala artistootaaf haa mijeessu akkaan jeetti mana barnoota tokko ka artiidhaa fi dandeettii kennaa uumamaa sanii fi barnootaan wal simsisanii guddisuu ka danda'u qaamni dhimmi ilaallatu karatti hojjetuun barbaada. Sanirratti anis nama tokko ta'ee qooda keessaa fudhadhee hangaan danda'u tokko sadarkaa tokko if dura osoo tarkaanfachiisee fakkaatota kiyyaa wajjin natti tola hawwiin kiyya kana. Asumarra dabalataan waliin an jechuu barbaadu miidiyaa MN Plus afaan Oromoo irratti magaalaa Finfinnee irratti keessattuu magaalaa Finfinnee tana duraan keessaan galu jeetiin keessa dideensi hin jeeme keessatti maaliif keessa taayitiin falmadha jeeti amma immoo magaalaa Finfinnee irratti afaan Oromootiin wanni isin hojjechaa jirtan artii dabalatee artii irratti maas wanti isin hojjechaa jirtan hedduu waan nama gammachiisuuf waan jajjabeeffamuu qabuuf waan guddachuu qabu hedduu galatoomaan isiniin jechuu barbaada anallee asirratti na affeertanii immoo sagantaa kana fakkaatu irratti na dhiyeessitanii na haasisuu keessaniif baay'een gammachuu qaba baay'ee galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Anis maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattootaan ayyamamtee asitti argamuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Naa ulfaadhu fayyaadha. Ulfaadha ma jiraadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota AMN Plus qophiin ogaartii keenya har'aa kana fakkaata ture. Turtii shaakkisoo awwal wajjin taasifnee egaa waan baay'ee irraa barattanii itti bohaartanii aadaa fi aartiin eessa akka jirtu itti akka to'attan taataniirtan jennee abdannaa kan turtii isin wajjin taasisan jireenya waaqooti hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turuu keessaniif immoo galanni kiyya guddaadha. Torban immoo qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nama torbaanii nu haa taasisu nagaatti.